Bulchaa olaanaan Iraan Ayatollah Ali Khamenei ajjeefamuu miidiyaaleen Iraan dilbata irraa mirkaneessaniiru. Miidiyaaleen Iraan kanneen akka Tasnim News Agency fi Meer News Agency akka kaleessa gabaasanitti Khameneiin dirree irratti ajaja kennuu keessatti jabaatee fi cimaa ta'ee jira jedhanii ibsaa turan. Reuters maddoota Israa'el irraa mirkaneeffadheera jechuun gabaasanni baase miidiyaalee gurguddoon Reuters wabeeffatanii gabaasaa turanis miidiyaaleen Iraan soba jechaa turan. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp guyyaa kaleessaa dura miidiyaa isaa Truth Social irratti akka barreessetti Khamenei jaarsa waggaa 86 kan ta'e haleellaa waloo Ameerikaa fi Israa'el jalqaba sanbata xiqqaa ganama jalqabame keessatti ajjeefameera jedheera. Sirna odeeffannoo keenyaa fi sirna hordofii ammayyaa olaanaa jalaa miliquu hin dandeenye Israa'el waliin qindoominaan hojjechuun inni yookaan hooggantoonni biroon isa waliin ajjeefaman wanti isaan gochuu danda'an hin turre jechuun Tiraampitti dabalee barreessee ture. Kun carraa guddaa tokkicha uummanni Iraan biyya isaanii deebisanii harkatti galfatanidhas jedhe. Abdiin koo IRGC yookaan Islamic Revolutionary Guards Corps fi poolisoonni nagaa walitti makamanii Iraanota biyya jaalatan waliin hojjechuu isaaniidhas jedheera. Haalli mootummaa Iraan yeroo dheeraaf yeroo waraanni Ameerikaa fi Israa'el waliin uumame Khameneiin ajjeefamuu danda'a jedhamee tilmaamame karoora qopheessu ture garuu ajjeechaan isaa shakkii fi wal hubannoo dhabuu haaraa walitti bu'insa amma deemaa jiru lolli daran babal'achuu danda'a jedhamuun sodaa uumee jira. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun kaleessa Khameneiin ajjeefamuu isaa mallattooleen agarsiisan dabalaa jedhu jedhee ture. Dabalataanis dhaabbanni oduu Reuters hoogganaa mootummaa Israa'el maqaa isaa wabeeffachuu hin barbaanne qaamni Khamenei argamuu isaa gabaaseera. Ali Khamenei bara 1989 irraa eegalee hoogganaa olaanaa Iraan ta'ee tajaajilaa jira. Khameneiin hundeessaa mootummaa Iraan bara mootii Shah booda Ayatollah Ruhollah Khamenei booda warraaqsa Iraan bara 1979 geggeesse bakka bu'e. Hoogganaa olaanaan mootummaa biyyattii dammeewwan mootummaa hunda waraanaa fi abbaa seeraa irratti aangoo olaanaa qaba. Akkasumas hoogganaa amantii biyyattii ta'ee tajaajila. Ajjeefamuu Ayatollah Ali Khamenei hordofee Gaash Doonaald Tiraamp fuula sooshaal miidiyaa isaa irratti akka barreessetti Khameneiin namoota seenaa keessatti hamaa ta'an keessaa tokko du'eera. Kun haqa uummata Iraan qofa osoo hin taane Ameerikaa guddittii fi namoota biyyoota hedduu irraa kanneen Khamenei fi garee isaa shororkeessitoota dhiiga hamaa ta'aniin ajjeefaman yookaan miidhaman hundaaf isa qadha. Inni sirna odeeffannoo keenyaa fi sirna hordofii ammayyaa olaanaa ta'e jalaa miliquu hin dandeenye akkasumas Israa'el waliin qindoominaan hojjechaa turre. Kanaaf inni yookaan hooggantoonni biroon isa waliin ajjeefaman wanti isaan gochuu danda'an hin turre. Kun carraa guddaa tokkicha uummanni Iraan biyya isaanii deebisanii harkatti galfatanidha. Odeeffannoon nu dhagaa jirru akka jedhutti miseensonni IRGC waraanni biyyattii humnoonni nageenyaa fi poolisiin hedduun lolatti fufuu hin fedhan. Akkasumas nu wajjin araara barbaadaa jiru. Akkuma kaleessa jedhe amma araara argatu boodarra garuu du'a qofa argatu. Abdii qabna IRGC fi poolisiin nagaa waltajjii tokkotti makamanii jaalala biyyattiin socho'uun waliin ta'anii biyya isaanii gara guddina ishee sirriitti ni deebisu. Adeemsi sun yeroo gabaabaa keessatti jalqabamuu qaba. Sababni isaas du'a Khamenei qofa osoo hin taane biyyattiin ishee guyyaa tokko keessatti miidhamtee fi diigamtee jirti. Garuu haleellaa qilleensa cimaa fi bakka irratti xiyyeeffatee raawwatamuu qabu torban guutuu yookaan hanga kaayyoo keenya nagaa guutuu baha giddu galeessaa fi addunyaa maraa galmaan geenyutti itti fufna addaan hin cinne jedhaniiru. Kun giddoo baayogiraafiidha.